obboleessa kiyyaa na kabajji ana biraan sitti kuttee sintuutu jechuudhaan mana isii san nu geesse garuu gaadhayne akka dhaynetti fu'aan baditi hunda fira beekeetiin isii dhiifama gaafachuudhaan mana isii san dhayne anallee hin kabajne obboleessa kiyyallee hin kabajne Ana booda siin dhaaba amma. isin harkaan dhuftee kalulaan dhuftee duraanillee egaan jalaa fi abdii heeruma san dhugaan godhaaf waniin isiniin jiru. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota hordoftoota keenya egaa arragaa kuno biiftuu biratti argama. Biiftuu biratti illee wanni argameef egaa akkuma gartee obboleessi akkuma beekamutti egaa akkuma isinis beektanitti obboleessi egaa manarraa fuudhee egaa duniyaa bira geessee walitti isin fayyisa jeeni duniyaa egaa akkasitti waan isin hojjettanii gartanii garuu waamee itti isin deebina salaamata haasin gaafatu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya egaa arraas kunoo deebinee jirra akkuma waliin quba qabnusanii balloon kun akkanatti na biratti argamee jira. Maaliif dhufee jechuun keessanis waliin oolamne jecha qophii inni qabatee nu dhufee walumaan ilaalla hanga waliin ilaallu obsaan nu faana turanis ni jira. Amma ani jechuun waliin dhufeef gartee sababa gartee siifi duniyaa takkaawwa siifi obboleessa kee duniyaa bira dheettanii jechuun walitti isin fayyisa jee isin gaa duniyaa obboleessi kee osoo sibii jiru si buutee akkasitti barbaree gartee sitti ittisaniifin sumaawwa duraniin gaafadha jee dhufee akkamete jechuun dandamattee guyyaa lamaffaa jechuun Musteefaa takkaawwa hospitaala turtee jaaniitiin dhagee akkamete dandamattee mukame. Amma alhamdulillahi dandamadhee akkasii saniin ijallee silaana keessaa baasuu haate. Garuu alhamdulillahi dawaa tokko na goggodhaniitiin akkana faashaa kan hundee fi diddibee akkasitti diimni fuulaallee narraa gad deebi'een. Amma kun hundarrattuu shaafeetuma jira jechuudha alhamdulillahi egaa madaa'eenaa rabbi si haa godhu garuu gaa san irratti amma duniyaa sin dandamne garuu gaa isin fayyaa watti dheettanii obboleessa keetis gaa fayyaa watti si geesse garuu gaa situma fullee itti sin geessine duniyaa akkasi jirjirtee gaa barbaree mana siitti isinitti laaquun takkaawwa isinitti dibuun akkasin godhuun batiisiiti dhibbaa dhibbatti wallaahi jechuun waan san fiidoo sana guullaalee nin gaddee obboleessa kee tokko mikkasa sadiisaati. Obboleessa kiyyaa giseen ifiin ala daddagoo isiin sun haadha yaayitii yaayii qabdiini mana sii kanatti ittiin dhaqina naan jaanii turanii an obboleessa kiyyaan akkana jahanii isii sanillee garuu qilleensa irratti hin arka malee qaamaanillee hin argine akka nama qaamaan isii arkeettiin firraa sodaaddee jechuusan sodaaddee obboleessa kiyyaan naafeti qoftiin hin dhayinu nama dabaladhu. Akka nama tana beekutti san hunda jeen obboleessa kiyyaa na kabajji ana biraan sitti kuttee sintuutu jechuudhaan mana isii san nu geesse garuu gaadhayne akka dhaynetti fu'aan baditi hunda fira beekeetiin isii dhiifama gaafachuudhaan mana isii san dhayne anallee hin kabajne obboleessa kiyyallee hin kabajne nama biraatillee nu jidduu seenee nama san hunda kabajuu dhabdee nama san hunda gubbaan natti harka laatteen sin jaa. Duba kana jechuun obboleessuma keessa tumsisee obboleessi kee jechuun duraan eega nama hidhanneeti hojii dhayinaa garuu gaa eega fayyaa barbaadde. Egaa nama hidhanneeti hojii silaa ati godhattuun silaa akkasii hojii dhaquu qabdaa nama gattee lama sadii fudhattanii hojii dheettanii walitti fayyisuu turtanii garuu gaa inni abdateetuma ishee duraanis hojii dhaabbachuu tureemi obboleettiti jaarsiisa kan jalaa taa'ee abdii jalaa taa'ee jeeti innillee sitti booyaa saganachaa ture sanuma gaa jechuun abdii ishee irraa qabaachuudhaaf si hojii achi dhaqee gaa walitti fayyaa isin godhuudhaaf achi dhaqee malee inni gaa silaa akkasatti illee badii qabu dhibbaa dhibbatti taphatii qabdu duniyaa immoo hedduu takka balleessite dhugumatti waan gartee silaa duraan nutillee gaasiif jennee jechuun abdii kana jalaa dhaabbuu lakkee waan gaarii godhutu hin jirtu abdii kun jaarsa namaatillee sin jenneeti nu duraan si dubbannee jechuun sillee qomannee sillee arrabsuu turre dhufnellee viidiyoo sirraa moruu turre garuu waan san amma duniyaa fi jechuun karaa fi baaftee hin jedhan. San akkasuma garuu gaafa isin akkasin na gorsitan suni jidduu takkatti anis akka malee waan hin miidhamee jiruuf jecha sin dhageenye waan ati na gorsitu hunda hin dhageenye ture itti deemu malee eegaan if dhagee isaan akkaan jiru hunda if beeken qaalii kee hunda godhee ka obboleessa kiyyaa godhee yaabuu namni maaluma naan jaa jechuudhaan if duuba deebi'ee isa sanirraa illee hafeen. Garuu immoo akka ati na gorsaniin gorsa keetillee itti fayyadameetiin isa sanarra illee hafee jiran garuu immoo obboleessa kiyyaa hedduu takka na kabaji jechuudhaan mana isii san nu geesse kabajaa obboleessa kiyyaallee harka darbitee san hunda gootanii anamma isiin nan xu'ine kana godhe obboleessa kiyya osoon itti himuu osoon ifinaan nama wajjin dheenaa jee osoon dhaadadduutti na kabajii jehee anallee dhaguu dadhabee itti na geesse san hunda narra raawwatteen san hunda kana godhamma isii osoon ta'in obboleessa kiyyaan na tumsiiseen jaanammoo. Garuu obboleessa keetti nutillee numa
jenna maaliif gaa inni jechuun xiqqoo waan abdii isirraa qabu waliif fayyisaa obboleettii sanaa fi duniyaallee jechuun gaa hedduu takka jidduutti isaan jidduutti cinqamee takka isin jidduutti cinqamee jira sanuuf gaa jechuun inni fayyaa barbaadaaf itti si geesse har tokko silaa bareedaadha garuu gaa namni sareen mana namaa dheetee kabaja qabdi har'a isin nama taatanii isinis nama isitti dheetanii jechuun walitti hin fayyisee gajee silaa isin dhagoo qabdi isiitu waan kana hunda balleesse malee silaa obboleessa keetii miti garuu gaa akka tokkotti hoggaa agartee obboleessa kee biratti akkasii situmtu san takka hoggoo barbaadee situmtu sani illee nama dhiiraati sira maan qabni illee numa innaa si qabutti illee numa jira inni illee gaa hedduu qaanfatee mana namaa waan ta'eef egaa shororkaan kaasu takka ololan kaasu jee waan useef malee amma hedduu takkas dubbatti illee lolutu jira eega gartee akkama gartee si geessee akkama irraas baasee dhugumatti obboleettii janaa geessee tumsiisee naatu kana goosee isinallee qabanyee dhageyaallee jeete jechuun gaa karaa keessaatiin nuti illee himu jira jechuun tana duniyaa jechuun hedduu takka balleessite jaarsisi yogguu sana keesseera. Ani yeroo sanitti isa nagarreeni isumaan mana taa'u jira gizeetti dheenuu fuula nama galata hin qabne na laalte ija hamata qabu nu laalle garuu maal ni beeta kabajaa isiitiifin anu sanun takkaan godheessan fira beeku badiiti ta'uu fira beeketiin akkasi miilaan isii barbaachasi mana isiititti dhaqee dhiifama gaafadheen namni mana namaa tokko dhaqee akka fadhate osoo nama raajjeessee kabaja qaban akka kiyyatti eega mana isii dheene amma yeroo isiin akkasi barbaran dibdee natti utaaltu hunda anis itti utaalu hin wallaalle maaliif yoo ta'e khaliina wajji dhaqee obboleessa kiyyaa osoo nama dabalanillee wayya ture osoo nan isii obboleessa kiyyaa akkasitti isan qabu jira isaa san cinaanan sitti utaale boodarra maal jechuu deemte akka yaadasi duraan naqabee anaa mana kiyya jiru mana nan dhufanii natumanii yaadajuu na keessa dhufeen yoo akkas jettee anummaatu irra wayyaa tahaa jeetiin yeroo sanitti itti utaalu akka isii hin laalu nama dhiigas yoo baase aanan obaase jettee oromoon. Erin tuumaa beektee tuumtee jechuudha. Egaa mana siisitti dhaqee badiiti jefara beekeetiin dhaqee osoo hangas beekte san hunda hin gootu ture garuu immoo obboleessa kiyya cinaan itti utaaluunis natti ulfaateetiin haanatumtu jee akka fedhe ta'ullee yoon cinaan utaalee duran na qabdee obboleettiitiif tumsa taati jechuudhaan san hunda dubbatti jechuudhaafi yeroo san akka hunda fudhadhee fi calirraa jiheen. Ati wallahi hedduu takka jechuun tolchitee jechuun maashaallah jechuun maali obboleessa keetu adda isin qabu jira isa cinaan itti utaaluttee jechuun gaa dhiiftee silaa akka kanatti isin beekte silaa bareedaadha obboleessa kee hedduu cinqamee yeroo sana jechuun ififis geessee gochisa nuti oguu isii irratti takka was irratti walumaanuu kaa isin irratti ta'e jechuun gaa hedduu takka rifateeti mana keetiin jira abonallee kabaju jeetiin illee akka wayiwaachuu jira oguu gartee bituu laalu waan san waan gaariin daleenee duniyaa dhugumatti jechuun an duniyaa ifmaafu itti simufadheetiin jira ittillee yaare daawwattoota hordoftoota keenya jechuun akkamitti jechuun namni tokko yoo walloluun jirtu takka jaarsa walii jaalatan rakkoon qabu nuti gaa biiftuu tana asit dhufnee jechuun biiftu jaarsa namaa hin jaalatin jaarsa duniyaa hin jaalatin akkana barbareellee nama dibdii duniyaa akkanallee jennee duraan dhaadannee jechuun biiftutti dubbachuu turte isiin san waan san dhugaa gootee jechuun eega jalaa illee dhoorkinee obboleessillee jala dhoorki booda isillee miidhamtee jechuun miidhama san booda eega daawaa kana godhatte booda najjaashfaan gaa waan gaa abdii jaarsa duniyaa fa'aa wajjin lallaaqanii waa godhaniif jechuuf eega wayyooti booda isilleen xiqqoo karaa irraa deebitee eega alhamdulillahi duraa illee nu dhagoo diddee eegas booda karaa deebitee gaa dhagee jechuun jalaa dhaabbee duraan waan malee dalagu jira waan gartee isaan na godhan takka waan nyaata keessatti naa dalagan sanfaatu gaa kana godhee isheerraa murachuu na dhoorke amma immoo irraa muradheetteeti isin tunillee hedduu nu qabachii jirti garuu duniyaa karaa sitti hin dandamne ammallee wanni isiin godhu jirtu dubbii nuti fidne takka wata obboleessi fixee ilaa mana geessee walitti fayyisuuf deemu isin gaa haareetti kaafte wanni haaree kaafte tuni maali ani na dibdee dhugumatti yoom coontan jechuun amma boodallee biiftuun kaabdillee jaalatu ta'e jechuun gaa balaan sabii buute lafa nan qabne janii sun rakkoon qabu yoo ulillee ka jaalatu taate biiftuun haqa qabdi akka isiin itti dubbattu duniyaa ulii numa laallaa garuu obboleessa illee bitti aarsite isiin illee bitti aarsite nama nagaa jechuun ka obboleessi isiidhaaf lolu jiru ka obboleettiidhaan lolu jiru arra mana siitti dhaqanii akkasi qaaneessuu san jaarsisiitis akkasitti usuu san ani na dhibee uyi rakkoodha duba ammati maaltu sochii takka maaltu keessa ammati akka isin si goosaniin maaltu sin mul'ata amma sila akka isin na goote saniin
irraa illee hin hafu anis dhalaa akka xiyyaati irraa kafalachuullee ni dandahan maaliif yoo ta'e obboleessa kiyyaa maal jechuu ture an hedduu takka na kabajii nama duuniyaa nama kabajaa waliin qabnuun jee yeroon fi abdii jalaana dhorkusan isii tana dhaadachaa turen bar duniyaan akka maareetii waliin dhaadate bakka hedduu takka na kabajii nama nagayaati jechuudhaan isii san na bira dhaadachaa ture garummoo arra akka isii mana isii sani gootisanii yaana anoson ta'e hedduu takka anan illee ni gaddeeni anallee akkas gootu obboleessa kiyyaa akkasni gootichee irraa hin dheeyne garuu nama akkasiin seene garuu humaa rakkoon qabuun san hunda ambatiiti jefira beeke namni tokko eega badii fi fira beeke dhiifama nama gaafachuudhaaf nama dhaqee oonfiin tarabbiiti dhiifamallee silaa kanuma gubbaarraa keessaanillee madaa qabaatu gubbaarraallee nu goote kabajuma obboleessa kiyyaa sallaaltee addaan nu gaggeessite gaarii ture obboleessa kiyyaallee hedduu takka xiqqeesteeni aanin tala dhalaallee kabajullee baattu obboleessa kiyya ilma dhiiraa san kabajuu qabdee akka kiyyattiin. Silaa kabajuu qabdii kabajatan jechuun ifiif waan kana hunda daleeyte eega ammatillee obboleessa keetillee aarsitee sillee aarsitee garuu manatti itti dheexani maal gootan namni guwaa mana nama dhaqu amma isinumaatu aaree galee isin amma achi booda telefoona dhooytee amma gaafatteerti. Natti himneeni inni san hunda keessa natti himnee aara saniituun bakka hin nyaatu hin dhuguu yeroon fi taa'ee haasee taphatee qoflus sanumaa dura mul'atan. Aragalanni khiyya kanaan deebihee jeeti hedduu takka gaddaa ture anillee ni obboleessa khiyyaan jeen gaafani fi ati ni deemanaan jettu nama dabaladhuun siin jee osoo ni fi arra nama dabalattee kunuunti hin dhufu nu ati kana hunda nuuf godhe jeetiin isaan qabaanii ture harra bilbilteen soo. Egaa kanarraa jechuun daawwattoota hordoftoota keenya rakkoo takka duniyaatu qaba rakkoo ajaa'ibaatu uumtee jirti duniyaa jechuun silaa ibsirra jirte bareedaadha garuu amma booda yoo jaaratte akkam jennee jechuun akka mangudummaa takkaa'oo akka isin jidduu seenne michootallee qabuu hin dandeenyu akka hin qabne nu goote garuu waan malee daleetee jirta garuu maaliif telefoona takkaa'oo amma dhooytee takkaa'oo michootallee maaliif siif jaarsa keetillee dhuftanii gaafachuu ooltan jechuun hospitaala guyyaa lama cimtee rakkoo gartee ati gartee barbaree dibdisanii wajjin maaliif hin gaafatini ilaa ammallee telefoon dhooytee akka hin gaafatin nuti jechuun qorannoo adda addaa ni qabna dhageenyaa jirra hin gaafanne badii tana dhibbaa sumaa qaba waan gaariin goone takkaa'oo aadaa teenyaan alaa san goote namni walitti nama walirraa ajjeesee yoo nama manatti nama dhufe garuu akka aadaa teenyaatti fayyaa takkaa'oon fayyana fakkaatte garuu ishiin jaarsuma kee jaalatte malee rakkoo biraa hin goone sanillee jalaa dhaabbattee jirti obboleessisii maaliif hin kabajin mee daawwattoota keenya maaliif mee obboleessisii hin kabajin obboleessiti kun hedduu takka biiftu dhaabbu duniyaa irratti jaarsisiin heerumtu loluu ture daawwattoota keenya chanillee quba qabtanii garuu san deebitee galata gartee isanii arra kanaan deebitee meegaa isinis jechuun waa hundaa ulaalaadha. Komentii jalatti nu barreessan jaa hedduu takka jara kana jidduutti dararamee anillee akka kiyyatti dhaabbu jee micoota jechuun tara meeqaan beektu tana asillee arrabsuu fi takka jecha addaa jechuu tureeni arrammoo jecha san jechuun narra illee hin eeggamu narra walillee akkaan juun natti hin fakkaanne isiitu badii qabaa dhugumatti duniyaa hojii guyyaa takka dheeneeti inshallah sirriidhaan itti himaa duniyaa amma waan ajaa'ibaati waan mala diliite. Egaa daawwattoota keenya waan isin hin jiru egaa obboleessa kiyya san isanii fuudhee isin maal kan hunda kagooteen amma durallee akka abdi san jala hafu jetteeti najjaash irratti waa hedduu hojjetteen arkeetiin jira garuu anis goddaamaatu isanitti akka malee irraa nama raachee isin yaannis haa jala haftuudhaaf san hunda gooteeni ammallee kanarra raawwatteeni akka haftuu fi an garuu alhamdulillah isi sanillee hedduu takkaan jaaladhee ture amma ammaaf garuu irraa muradheetiin jira irraa hafeetiin jira isin immoo akka isarraa haftu jechuudhaan san hunda goote eegaa duraanillee dhiiseetiin jira amma immoo eegaa barbareenis dhuftee haa jala haftu ittee humnaanis waa hundaan kan dhuftute duraanillee dhiiseetiin jira amma kaniin jaaladhu amma kaniin heerumallee dhugaa godhee fi kaniin isi jalaa baasu amma eegaa harkaan dhuftee duraanillee san hunda goote jee jalaa hin hafne maaliif yoo ta'e kabajaa obboleessa kiyyaa kabajaa balloon na cinaa dhaabbatee namayyuu na cinaa dhaabbatee natti dubbatu kanaan if keessa gaddeebee namni kun uumaan naan jaajee isaan kanaa jecha isa sanirraa illee hafee egaa isin maaliin godhuu danda'a akka isa jala haftu jetteeti isin waa hunda godhu jirti ani immoo isii duraan jala hafeen eeganii fi ammana isii kabajaan itti dhaqee san hunda kanarra raawwatute daranaan na onnachiste hangaan duraan dhiisee amma akkaan deebuu na godhu jirtiin isin. Egaa jechuun egaa irtee barbaree fi kanumta kabajaa itti reetanii kabajaa waa hunda fedhatanii obboleessa keetillee qabeessi geessee kabajaa sangaa obboleessa keetillee hanqattee siifillee hanqattee achi booda jechuun ta'a abdii tana dirqamumaan gattee takka egaa kana hunda goote anillee isa san hin dhiituutu keessa feemiree ammaati.
Anga eegeessin kan hundi goote sodatti fakkaatti an garuu sodaaf hin dhiisne kabajaa obboleessa kiyyaa kabajaa teessan na cinaa dhaabbatanii fi isan irraa illee muradhee irraa illee hafeeni eegaa eegeessin kan hunda goote akkaan haareetti deebi'ee haaree heeruma dhugaa godhee fi isan jalaa baasu na godhu jirtiini ammaaltu na dhaggeeffamanii beekta anallee yoo tuffattee osoo akka fedhatee obboleessa kiyyaa wajjin waan nyaatteen anallee nan beektuuni anillee isiin beeku obboleessa kiyya hedduu takka hojii turanii eeganii fi gisee mana isii sanitti dhayne aaraafillee waa hunda goote obboleessa kiyyallee harka darbitu yeroon fi inni galee dawwaluu fi qabdi akka kiyyatti yeroo san aaraan na godhee dawwalchuu qabdi innilleen waa hedduu takka hojii nyaanni aarraa akkamitti akkana na goote jechuudhaani hedduu takka gaddu jira osoo yeroo san aaraafillee harka na darbitee waa hunda goote maaliif naa dawwalte akkana bara aaraa yeroo san aaraafin akkas ta'e maanaan hin jiinii jechu jira obboleessa kiyya sirri waan ajaa'ibaati garuu dunia jechuun dachii hin dandamne nutilleen gaamma abdeetu yoo jaasasii jaalatu ta'e isallee jaalatoo taate nutilleen gaa waan sin jennu hin qabnu waan sin jennu duraan sin jenne amma immoo duniyaatu gaa nu harka balleessee kabajaa teessanillee kabajaa teenyallee warra fallaaqee amma maal sin jennu yoo jaalattillee mirga qabda yoo hin jaalattillee mirga qabda kara kiyyaan ammoo amma booda immoo takkaa jiiraadhaaf hojii takkaa ofii deemu takkaa asii hojii maruudhaaf takkaa waan kana dhiisisiillee jiru maaliif hedduu takka isii lafaanee duniyaa osoo lollu isa kanallee manatti deebine isiillee deemtee sokkotee manatti deebine kadhanne isaan kanallee walitti hedduu fayyifne sababa gartee keetiin wanti akkallee bultiin akkallaa qabnenne sillee irraan bifne obboleessa keetillee hedduu tokko jechuun anilleen isa arrabsee boo akkamitti obboleessa qabachuu hin dandeenye jedhee sillee akkasittiin arrabsee garuu gaa arrammoo oggoo isin dhaadannoo akkanaatiin takka hoo barbareedhaan takka hoo humnasiitiin isin fayyadamte kan isin jechuun nagaa dheetan kan isin jechuun gaa waliin fayyaa siitii barbaaduuf obboleessi geesse oggoo isin gocha kana hojjette an akkamiin abdii dhiisisin jaa'u hulii yoo jaalattillee yoo jaalachuu baatillee mirga keeti namni dhiisisin jiru hin jiru obboleessa keetillee daran aaree jira dhugumatti an abdii kanaaf eega isin kan barbaadu taate duraan immoo hojii nyaanna jechuufin eega akka agartee abdiin heerumne godhaa ture irratti lafaa ture daawwattoonni keenya illee quba qabanii isin illee quba qabdan jechuu ture amma immoo yoo obboleettiin tiyya gartee jaalatullee ta'e dirqama anaatu jechuun bira dhaabbatee abdii sanii kannaa jechuu jira inni saniis gaa haqa qaba atillee haqa qabda jaalatullee egaa mee daawwattoota keenya duraan abdii jalaa hafe jechuudhaan waa hedduullee naan jechaa turtanii san hundaa'uu laaleetiin gorsa namaa kanaas fudhadhee akkasitti isa san jalaa hafe isin eegaanan isa san jalaa hafe araarama isii barbaade badii hunda fudhadhee akka feete haana gootu jechuudhaan mana isii sanitti dhaqee garuu isin san hunda hin laalle gaamee wulii afaan kamiin abdii jalaa hafe jettanii mee na dubbattan isin kan hundaa'uun irratti hojjette akkamitti abdii dhiisii jettanii na dubbachuu teessa waliin ganaa. Akkachuun jalaa hafiisin jan min qabdu akkatti jalaa hafiisin jan daawwattoonni keenya illee duraan jechuun gaa jalaa hafee jechuu turanii akkana biftu wanni akkanaa kun sirrii miti jechuu turanii arrammoo isii waan kana kaasee waan kana oogusee akkaatillee jaalattu akka inni illee si jaalatu godhe abdilleen har tokkoon amma dhageetii jechuun osoo inni jira sin qootami dhageetii telefoona dhahee kabajaa mana kiyya dhufanii isii kabajanii Ahmadilleen naacha takkaa'u isee jecha waan wajjin nyaanneef biiftuu fidee walitti fayyisuudhaaf eega dhufanii isiin akkanatti jechuun barbaree biiftuu dibtee jaaniitiin aaree qacalluutti aaree miccoosa illee ani irraa nafuu abbadan irraa nafuu dhugumatti mana kiyyatti akkamitti akkas gootii isin nallee xiqqeessiteeti egaa ifillee xiqqeessitee isaa illee xiqqeessitee akkam akkas gootii jeetti loolu jira garuu gaa abdisan nama dhiiraati oguu akkas jeen dha'u hayyee meeqatan hundaa'u gaa laalleetuma gaa akka toluuf fedhaa garuu duniyaa dachiin dandamneen jeeni kanarraa gaa akkuma teettu kana jedhanilleen. Egaa maal godhuu dandeenya ree? Egaa namni tokko egaa kabajaadhaaf waan san kabajaatiif jala hafe kabajaa san hunda laaltee akka isinitti mana isii sanitti dhayne hunda laaltee sila dhiifama nuuf godhuu qabdi ture garaan illee nama madaa'u an amma akka kiyyatti dhugaa waan hin taane irratti hojjedhe san hundaa ifirraa murteessite mana isii sanitti dhaqee nama tokko egaa kabajaa ifirra wallaalee maal godhuu dandeenya ree? Mee magaa saniifuu gaa yaa biiftuu jechuun gaa Rabbiin si haafuu fayyaa ta'etis waliin si haadhaabu garuu gaa duniyaa jechuun dachiin dandamne garuu gaa abdi immoo hedduu takka dhaadachuu jira numa hin dhiisu qalaas jechuun biiftuu hin dhiisuu jira haa ta'u mee akkam si keessaatti.
Egaa ballo keenya an waan isin juu gama kiyyaan egaa ana intala laallee osoo yoonillee kabajullee baatte obboleessa kiyya kadhiiraa fuula isiisan dura dhaabbatee akkasitti anallee ittiin dubbanne obboleessa kiyya akka malee itti wayi waateeni egaa obboleessa kiyyaa sin kabajin naa sin kabajin nama nu jidduu dhufe sanillee egaa hin kabajin kabajaaf rawwallaalte waan taateef abdi duraanillee jalaa hafet irraa hin muradhee jira heerumaan duraan dubbadhullee amma kadhugaa godheetiin akkaan heerumu isatti abdii firaan hin qabaani anigaa isaniin heerumaan eegisin sanunda goote ni heeruma wali namnummaanu afaan mana dubbattuun hin isin laala ballo isin dubama nuti jechuun akkatti dubbanullee hin qabnu nuti jechuun gaa si dubbachuuf kana hunda duniyaatu nu cufee dunee gaa isinitti ittees dheeytaniiti kadhattanii jechuun gaa dhiifamaa manatti itti dheeytanii saniif gaa jechuun isin waan kana hunda laaqee abdii fi yattiuma si abdii ma walqoo qabdanii abdii egaa guyyaa sana akkasitti gocha san hunda narra raawwatte duraanillee wal quban qabnu walirra raanfannee jira eegana eegise san hunda gootee narra dawwalee nallee dubbisu jira an heeruma dubbatan san hunda hoo dhugaan godhaa fi mee waliin ganaa akka isin na gootu laala afaanuma isin na dubbattuun ilaala isinillee warri duraan akkasitti jalaa dhaabbadha jettee na gorsanii kaan naa lolaa kaan na rabsaa turan akkuma itti na dubbatanii ilaaloliin ganaa. nuti jechuun akkatti waliis dubbannus hin qabnu duniyaatu dachii balleessee hizaaba ala dachii balleessee obboleessa keetillee yoo araarfattee isillee karaarfattu taate dubbiin gaa achiboota si dubbannillee jechuu gartee waan kanarraa dhaabbuusu jedha malee waan dhumee gartee dhiifamaa dheetanii isin lola jijjiirtee jechuun obboleessa keetillee nama lolee jira eegaa atillee waan si keessatti uumame waan biraa takka hoo abdii andugaa godheetiin isaa heeruma jechuutu si keessatti uumame abdiis gaa wanti itti mul'ate mana kiyyatti eegachee dhiifama jedhanii obboleessi fitee dhufe maaliifi isis barbaree diddee takka hoo ammadii jechuun gaa barbaree nu laayitee kana jechuun gaa jeeti callattuu lolu jira kabajaa gaa jaarsisiraayis gaa isiitu fuudhee kabajaa jaarsisiraayis fuuteeti isinirraa illee fuutee ifirraa illee fuutee duniyaatu waan kana fitee eegaa nuti waan sin jennu hin qabnu eegaa taati dhaammattume daawwattoota keenyatti dhaammadhu antanis hin jiru tanumaan sin jedha. Egaa daawwattoota keenya anis isin waliin isin dhaammadhu egaa isin harkaan dhuftee kalulaan dhuftu ta'ee duraanillee egaan jalaa fi abdii heeruma san dhugaan godhaa fi waliin isin hin jiru. Egaa mee komantii irratti daawwattoota keenya jechuun waan takka takka gaa micoon tunis aartee ta'e jechuun akka ajaa'ibaatti gaa duniyaas waa addachi hin dandamne barbaree akkatti dibdisan numa gartanii egaa hospitaala jechuun guyyaa 2 takka 3 ciiftee egaa edaa fi arraqa akkatti ol godhattee jirti gaa fuulli isii kun akka duraanii jiru isinillee numa gartanii garuu gaa xiqqaa shogguu daddaabbaddee maayitu na dhufaa niin bu'aa ijjituun jechuun na tuqamtee jirti jettee dubbachuu jirti garuu gaa yoo ijjituun tuqamtallee duniyaa irratti gaa akka gartee waa barbaadamu isinillee quba qabaadhaadha dirqama immoo haakimallee geessinee obboleessillee aaru jira eegaa silaa namni waan akkasii sana silaa hojjete eegaa isii fi kadirillee dhufanii kadiris ka hojii gartee barbaree itti laaqee gartee dubbate isaa fi duniyaa silaa dhufanii haakima geessuun isaa irratti silaa waan haakimatti dhaqan nu jidduu seenaa jennee kaman guddootti gaa waan san gaa silaa waa hunda fidanii jidduu gaa haasofnee walitti fayyisuu ni qabna isaan kadirillee hin dubbanne duniyaallee gaa achumaan haftee yoo ijji miciyoo tun qatu qabdu taate immoo ani wanni isin dhaamu duniyaa fi kadirreetti ijji miciyoo xiqqoo dhiirolii irra galeeti barbaree badduudha dibdee gaa barbareen nama dibuun beekamtus jechuun gaa ija namaatti akkas nama godhuun bareedaa miti duniyaa irratti immoo yoo gartee micoon tuwwaata akka taate